hojiin naannoo Wanciitti yaadame ija banuufi Amboo, Haroo Wancii, Haroo Dandii, Walisoo akka magaalaa tokkotti walitti fiduu qabna. Kana gochuuf hojii guddaan barbaadu. Daandiin ba'ee jira, ibsaan galee jira, bishaan galee jira, abbootiin qabeenyaa hoteela 15-20 bakka filleetti laannee hojjechuu dandeenyaan magaalaa guddaa ta'e jechuudha. Kun uummata keenyaaf isa xiqqaati. Wanciitti maal goone? Wanciitti Rabbitu uumee nuu kenne. Akkuma abbaan keessa jedhan wanciitii kan biddeenaa miti kan marqaati. Inni gidduutti agartan sun dhadhaadha. Wancii bareedee nuu kenname kana wanti xiqqoo irratti daballee akka namni keessummaan dhufee miidhagina isaa bareedina isaa arguu danda'u goone alatti kun hojjetamee nuu kenname.